Ani kan hin jedhu jechuudha. Shamarran keenya biyya harabaatii galtanii hojjattu yookiin immoo gargaartuu qaxaattan jechuudha. Naguma kaasin fayyuma keessanii kaa amma ta'ettoo barumsa gaarii nu barsiisaa jirtu jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha jechuudha. Guyyaa har'aa dhugaa dubbachuuf taanaanii nanaare TikTok irra waan ta'e argeeni sayyootuun deebisee buufadheedhu irraa bahee yeroon deebi'u irra hin jirtu jechuudha. Konkolaataa wayii keessatti teesse tokko ani ammanii waggaa 10 biyya harabaa ture keessatti guyyaa gaafa tokkittiyyuu huccuu madaamii uffadhee hin beeku sarratanyaan kiyya huccuu kiyya uffattee fuutee ani hojii yeroon deemu arabakkish ani dhugaa dubbachuuf taanaamee jechuudha. Dhugaa waan dhumti jechuudha. Yeroo tokko jechuudha dhalataa biyya abbaa keetiif garba sin godhin rabbi garbi sin godhin bakka ofii isaaniitti akka waan wanni ta'anii wayii jechuudha. Osoo ta'ee jechuudha baafteetti uwwistaa dhala keeti sanyii keeti waan taateef dhaloota biyya keeti waan taateef jechuudha. Biyya hormaa kana keessatti tokko meeqan isaanii jechuudha ijoollee keenya fidatanii tola hojjechiifachaa kan jiran jiru. Itoophiyoota jechuun dhugaa dubbachuudhaaf dhagoota warra garaa hin laamne warra jecha namaaf hin qusanne. Inna dammoo usumallee seeraan bakka usumallee seeraan illee irratti hojjetanii tokkoon shoo maal gooti jechuudha. Diraama hojjettin tokkoon shii immoo geessitee algaa ofii isaaniitti irra ciisan irra jechuudha. Yookiin immoo jiramiti viidiyoodhaaf abbaa manaa fi haati manaan irra ciisan irra ijoollee ishii sarratanyaa ishii ciibsiteetu akka waan hirribni qabee ta'a naamna jetteeni viidiyoo irraa waraabde jechuudha. Sarratanyaa ishee akkasitti kabajjee sin ila sarratanyaa akkamitti akka kabajjan jechuudha. Sinitti himaa warra barandaa jalatti maal jedhama daabasimoo maal jedhama warra akkasii jala nama raffiftanii sarratanyaan keessan kan lafa ciiftu firaashii kan hin qabne salbaajii wayii kan uffattee bultuu kan qorri dhaabulu baatanii kan alatti of agarsiisuu yaaddan of mul'isuu yaaddan jechuudha. Mee akkuma sarratanyaan akkas jettanii jechuudha. Mee kutaa sarratanyaan keessan bultu waraabaate akkana nu fida. Waan sarratanyaan keessan uffattee bultu waraabaate akkana fidaame. Mu'aan beektu kan shii ogummaan beektu akkasumaan dhuftee galti atoo kaleessa teenyu turte laata har'a gaayii teknooloojiin baay'atee ati bilbila qabdaa waayifii qabdaa intarneet irraa nyaata akka hojjetanii nu hordoftaa wantoota garaagaraa hin ilaaltaa achirraa ilaalaa hojjetta ishee sarratanyitti harka bilbilli hin jiru waayifiin hin jiru waan tokko sinitti maanii jechuudha. Dhugaan siniin jedha nutis boruu itti galuu dandeenya. Namni kanii hojjettuu qaxaratu yookiin immoo shamarran biyya arabaa kan galanii hojjettuu qaxaratanii fi irra caalaa gaafa asii hojii hojjechaa turtee gara biyyaa galtu biyyatti dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Reenfataata ani reenfan ture sa'aatii 24 muluun rafan ture waaqa kun ammanachi ture keessatti jechuudha. Misaadhaaf waamanii na kaasu qursiidha waamanii na kaasu irbaata waamanii na kaasu turan jechuudha. Seestariin koo jirti jechuudha. Isinitti himuu danda'a. Baay'ee bakka sasitti oliif gadi kaachaa fooqirraa gadi kaachaa sa'aatii 24 kaachaa ture. Dadhabbiin gaafa nuti biyyatti galle jechuudha. Qaama keenya inkitti godhee nu daakeet qaama miidhamtoota taana jechuudha. Indi dadhabna waan ta'eef gargaartuun kanaaf irra caalaa kan isheen nama barbaachistu jechuudha. Makaraa ofii keetii argite sana sarratanyaa kee barsiisuu iyyuu hin qabdu turte. Jabaadhu jettaan in jabeessita. Isaati immoo oliif gadooftee akkasuma diraamaa garaagaraa irratti hojjettee wanta ta'e ati gogoggootu kana jechuudha. Ishiin harka kee keessanii wanta jirtuuf tolee sin jechuu dandeessi. Eeshii sin jechuu dandeessi. Garuu immoo akka akkas ishiin ta'u akka ishiin akkas taatu akkasime akka ishiin jettee sammuu ishii yaada ishii keessatti fudhattee akka garboomtu akka taati. Garboomtu akka taate keessa ishiif illiina ishii keessatti akka ishiin baattu kanatti gorsaa ta'u yookiin immoo laachaafetoo jirtu jechuudha. Kanaaf iyyuu
Saraatanyaa kee yookiin immoo hojjettu mana keetii ilaa jireenya akkasidha. Jiruun akkasidha. Manni namaa akkana qaba. Walli namaa akkana qaba. Ani siif gaarii ta'uu kooyyuu yoo beektes. Ani siif gaarii ta'uu koo yoo beekes. Manni namaa manuma namaati. Mana haadha ofii keessattiyyuu akkasii fi akkanatu jira. Haati fiiyyuu gaafa waa balleessan nama ifatti. Mana namaa keessa gaafa jiraatan immoo obsi nama barbaachisa. Danda'u nama barbaachisa. Hojii namatti ulfaachuu danda'a. Wanti hin darbine immoo hin jiru jettee barsiisuu qabda malee jechuudha. Ilmoo namaa asiif achi bubbuttanii yookiin immoo jechuudha attuudha minamina jettanii miti jechuudha. Uffata kiyya uffatte jettanii jechuudha. Baay'ee uffata keessan uffatte sooressoota kana uffatte uffata keessan salbaajaatti biyya Arabaatti galchite. Hin beeknamu uffata biyya Arabaa maal akka inni ta'e gimaatiin saayyuu fooliin saayyuu akkatti namatti wanni jechuudha. Carqii maalii akka inni nuu dhufuu fi suuqii maalii akka geessanii nuu bitaniyyuu hin beeknu jechuudha. Baazawwee jechuudha. Xiraan saayyuu kan nama ajjeesu kana miicaniyyuu kan irraa hin baane. Sayyuu immoo uffatte sarratanyaan kee bitiif maal qabamee qamisii birrii 2,000 bittee fi sii ta'eera miti konkolaataa keessa teesseetta bitatte siif guuteera. Ishiin guunne sanaammee qamisii birrii 2,000 bitimee akkatti ishiin gammaddu akkatti ishiin lubbuu ishii laattu akkatti ishiitti baay'ee gammaddu nan beeka kwaan dhugaan siniin jedha nan beeka sirriitti akkatti ishiin si galateeffatu. Ani maaliif madaamii mana kanarra waan inni ishii irratti hojjedhu nan beeka. Madaamii koo baroota darbite biyya darbee keessatti akkatti ishii galateeffadhu. Maal cite akkana garagaleen jechuudha. Nan kolfan ture akkaataan isaan ittiin galateeffadhu akkaataan isaan ittiin dhungadhu. Maal koo cite achittaaf waa ishiin nama gaariidha godhanii boru wanta gaarii naa gochuu wanta danda'aniifidha. Si galeera ati fuula gaariitti agarsiiste taanaan saratanyaan kee fuula gaarii sitti agarsiiste. Akka haadha ofiitti si ilaalti. Amanamummaadhaan mana kee keessa siif hojjetti. Waan tokko akkati wanti tokko kan kee kan ta'e gara ishiitti akka darbu yookiin immoo akka balleessitu hin taasistu jechuudha. Hin ciqxa taanaan waan tokko jetta taanaan gaaf tokko keessaa gaaf tokko maal beekta barri darbee fiitiyyuuti kanii viidiyoo kee kan arguu dandeesse. Akkasuma immoo gaaronni jiru baazawwee sarratanyoota isaanii kan gaa'ila akka isaan qabataniif illee diggisanii kan heerumseesanii yoo jiru. Itoophiyaa keessa iyyuu jechuudha. Asii kosoonni waan argite dhuftee jechuudha. Ilmoo namaa sifachi bubbutti jechuudha. Qarshiidhaaf jettee viiyuudha jettee jechuudha. Akka barbaadde kan ishiin tatta'atu jijjiirte jechuudha. Asumaanis immoo warra hojjettoota keessan barsiifachaa jirtan hin darba wanti hundumtiyyuu warra jettanis immoo jirtu kumaatamni keessan jechuudha. Kun hin barbaachisu keessattuu shamarree biyya Arabaatti galtirraa hin barbaachisu wanta akkana. Sarratanyaa irratti hojjechuun si hin barbaachisu. Sarratanyaa kunuunsuu si barbaachisa. Dhala kee boruudhaaf ol kaa'uu si barbaachisa. Hojii yoo haa ta'u waan barbaade yoo haa ta'u bakka. Illina namaa tuqa. Seenaa dabarsee namni yaadatee ittiin keessi isaa booraa. Wanta nama booressu osoo hin taane wanta nama gammachiisu wanta dhaloota barnoota ta'e tokko laachuus hin barbaachisa jechuudha seenidha. Siras.